Faana Aartii. Faana Aartii. Amma kallattiimaan gara keessummaa kottin sin dabarsaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eeddan isinis galatooma. Akka daawwattoonni keenya kun eenyu duukaa jirta kanaan hin jennee fi maqaa keessanii fi eessaa akka dhuftan daawwattoota keenya wajjin mee wal baraa. Gaani uummanni Oromoo maraa tarii na beekuu danda'a. Maqaan koo Wallisaa Husee Fasaffaan jedhama. Anin dhaladhe asuma godina Wallaggaa Bahaatti ganda Burqaa Jaatoo jedhama. Anin baradhe asuma bara dargii Maskaruu Lattee jedhama. Amma immoo Biiftuu Oromoo jedhama. Haaluma kanaan egaan amma wanaas hin jira jechuudha. Hayyee galatooma kutaa tokko qabdanii biyyuma kanatti barattan jechuudha. Kutaa tokko eegalee asuma kuma sila siin jedhee Maskaruu Lattee jedhama. Achittiin baradhe isaan booda immoo Laqqamtee Kompireensii Haay Iskuul jedhama. Achittiin baradhe barnoota koon xumureen mugaan bara dargii haaluma tokko tokkoon ka'ee yaa dirree waraanaa sukkeeraa dirqamaan jechuudha. Naashinaal Miilitarii Sarviis jedhan dura tola ooltummaa jechuudha. Egaan kana fakkaata yeroodhaaf. Hayyee Yoosef maatii qaba? Yoosef maatii qaba. Maatii qaba. Ijoollee lama qaba. Haadha warraa koo ishee ammaarraa jechuudha. Ati warraa koo isheen jalqabaa shururri sirbeerraa immoo intala tokkoon qaba. Gaafa walitti edaanu gaan dhiira tokkoof ijoollee durba lama qaba. Waaqayyo na galatu. Mee akkamiin gara artiitti dhufte? Gaaffii gaariidhaan gara artiitti yoom dhufe beektaa? Bara 1969 asuma godina Wallaggaa Bahaatti Abbitoo fa'aa Ilfinish Kabbadee fa'aa ilaaleen artii kana jalqabee yuus umriin koo waggaa 9 ture. Daa'izwaan hin dhaladhee bara 1960dha. Waggaa 9 kootti ni artii kana eegalee innis bara sana adaadaa koo tokkotti beegitti yeroo sana silkan nyaadhu silkis akkasaa harkaan hundi godhan sanatti qacaramtee deemte. Isheen fudhattee sokkitee sabooddee isaa adaadaan koo kuni Abbitoo Kabbadee wajjin wal baranii bar tokko sanbatadha waarii booda waan ishee doombiinis xarpheezaanis wanti tira ta'an tokko hin jiru. Abbitoo fa'aa ta'anii ijoolleen wallisan tokko jiru. Hundumti keessanii doombii ta'u warra irra teessan fidadhaa kottaa jedhaniitu. Egaa meeshaa muuziqaa yeroo sana jiru wanta akkoordiyoonii jedhan tokko jira tarii hin beekta taanaan akkas. Akkoordiyoon jedhama. Akkoordiyoon jedhama. Dibbeen wayii jirti. Kiraarris jira. Maayikiin qabatan immoo summa amma yeroo dura haloo jedhanii ittiin ganda keessaa walgahii baattiin jedhan sanadha. Yeroo sanan ture. Amma deemnee gaafa deemnu inteenya Abbitoonni hin sirba baay'isee bakka dhiisistiin immoo sagalee isaa kiileelummaa isaatiin dhugaa waaqa bakka baay'iseen bareeda. Egaan han Abbitoo Kabbadaa jedhe kanan gurri koo keessa buutee na keessaa booda dhabde sibbisa. Sila sitti meeraa daadaa koo jingati ol beekanii fi hin dhufee sanbatannis egaan bulee ganama isaa dhufee buna tuminaan jettee buna akooftee keessummaadhaa fi isa booddee gadi ba'ee buna kaa'ee atuun buna tumuu Abbitoo sandi kaleessa sirbin taa'ee sirban. Maal beektaa sirbisa? Yaa warra xaafii gamaame gadiin baasinaa jennaani diddanii gabbaaftanii too daddaraaree rakunoo. Yaa warra daarii gamaame gadiin baasinaa jennaani diddanii gabbaaftanii too hammaraadhee rakunoo jedha. Ilman tuma buna kana isa booddee Abbitoo Kabbadaan gola keessaa hin dhagaa gadi ba'ee maal jette antee Yoosef naan jedhe. Isumatti kaleessa sirbeen jedheen isa dhibee baay'isee ajaa'ibatti ta'ee mee dabalee naan jedhee na dabarsiisee sirba sana. Isaan booda nuyi beegii keessa baay'ee hin turre adaadaa koo wajjin deebinee dhufnee Abbitoo achi as deebi'ee dhufe asitti gaana Hawwisoo Wallaggaa jedhama. Guddattuu Wallaggaa jedhamtu Hawwisoo Wallaggaa booda isheen dhaabbatte.
yeroo sana hawwisa wallaggaa jedhama. Inni duraa hawwisa wallaggaa jedhamu ture jechuudha hawwisoon biyya kanatti dhaabbate. Inni jalqaba maqaa isaaniis kaasuu danda'a. Abirraa gamaa fayyadu. Obbo Tasammaa Nagarii nasi isaanii baaru isaan goota nama guddaadha. Goota Oromoodha. Karaa artii qofan ta'een kallattii adda addaadha. Waa'een Oromoo wanta isaan qulqullu Obbo Tasammaa Nagarii jechi sii gala. Warreen artii hawwisoo kana dhaabban jechuudha. Yeroo sana bulchaa godina kanaa turan sii gala. Garuu wanta Oromummaa isaan quuquu fi sababa kanaa fi kallattii adda addaadhaan ijoollee Oromoo taate walitti fidanii hawwisoo wallaggaa jedhanii walitti fidanii eegalsiisanii. Isaan keessa jira beektaa? Kan silasiin jira Abarraa Gamaan jira, Salamoon Dannaqaan jira, Abbitoo Kabbadaan jira, Ilfinesh Qannoon jirti, Amantee Dojaan jira, Emmolee kan jedhu. Emmolee jedhan taphate Amantee Dojaadha jalqaba nama fincaati. Emmoo yaa gurraalee Emmolee sana sirba sana Amantee Dojaadha jalqaban taphate. Zarii Wadaajoo kunis jira. Birraatuu Miijanaa qoraattii baafannaa miilla keenya keessaa yoo hadhaa godhatee malaa nutti kuusaa jedhee sirbe Birraatuu Miijanaa yeroo sana. Warroota kana taaneetu gaanneen hawwisoo yeroo sana gaansitti meeraa bara 1969dha ijoollee waggaa 9 ta'een eegale jechuudha. Isaan moo jiraan turtan jechuudha. Isaan duukaa tureetu isa booddee taphasaa gaanee yoo mi'aa ta'eef ittiin fufa yoo mi'aa ta'eef egaa yeroo sana ji'a 3 asitti shaakalleetu dachee Oromiyaa biyya Oromiyaa jedhamte lafni ishee kan Oromiyaa taate hunda Obbo Tasammaa Nagarii kana wajjin taanee sitti meera Obbo Tasammaa Nagarii nama guddaadha. Gootaadha Obbo Tasammaa Nagarii jechuun nama guddaadha. Isaan duukaa taanee Finfinnee dhandhe ijoolleen mataanii jira jechuudha. Finfinnee ergi dhandhe booddee maal ta'e beektaa? Ijoolleen Oromoo hawwisoo wallaggaa bakka tokkoon bultu. Maaliif rakkisaadha bara dargii yeroo sana? Nu jalaa dha'uudhaan kan mana ebaluu bulaa kan mana ebaluu bulaa garuu ganama isaa booromtii isaa yoo shoon jiraate immoo tokko tolu argee dhaqee agarsiisa. Yeroo sana Beeraawi Tiyaatirii kan jedhamuu fi Tiyaatira Ambaasaaddaraatti dhaqnee agarsiisne. Ani yeroo sana Obbo Tasammaa Nagariin bule ijoollee gatiin ta'eef ijoollee isaa wajjin bule. Isaan boodeen kaane kaan. Hin deemne Bishooftuu deemne, Adaamaa deemne, Dabuub keessa Diillaa deemne, Hosaa'anaa deemne, Arbaa Minciin deemne, karaa Ilbaaboriin dhufne gaafa Jimma fa'aa gallu yeroo sana afaan Oromoodhaan dubbachuun gaan baay'ee dhorkaadha. Hin danda'amu iyyuu. Garuu nuyi maal jennee sirbina gaafa makiinaarraa buunu yaa saba Jimmaa akkam nagumaa wallaansoon itti fufeeramoo akkamuma sookoof sorgoodhaan itti haasaa deemna. Siigala Ilbaabor keessa dhufne dacheen Oromiyaa lafa jedhamte hunda hin hafne yeroo sana ji'a 3. Isa booddee akka inni gaan hawwisoo wallaggaa akka inni garba'ee bittinna jedhan sitti immoo hin dhufne ani ijoolleen ture akkuma dhufneeni Duwwaashan jedhama laa Duwwaashuun kana boroodha yeroo sana. Amma lafni miidhagee irra teenyu kuni maal jedhama yeroo sana lafa baasteeshinii jedhama siigala. Asiin booddee mana qorqorroo Duwwaashan jedhamte yeroo sana bada dargii. Achitti Abbitoo fa'aa Ilfinesh fa'aa qabanii hidhanii anaan na kabalanii na ari'an. Sababni isaa ijoollee warri dargii jechuudha. Warri dargii ani ijoolleen ture kabalanii na ari'anii. Isaan garuu mana hidhaatti gara ji'a 2 wayii akkasitti turanii isa booddee lama isaan lixxee isaanii sin barree anis mana barnootaatti hin deebi'ee. Mana barnootaatti immoo deebi'een ammas baay'ee hin turree bara dargii gaan ijoollee waggaa 16 ta'een Naashinaal Militarii Sarviisii sottee dirqamaan. Achi keessatti sartiin jira haala akkasiin gaan itti fufee. Weellisummaa akkamitti filatte? Weellisummaan egaan achumaan haa kenname yaada. Olterneetiivii kan biraas hin qabun ture beektaa. Akkuma siin ta'e akka tasaa Waaqayyo anaaf Obbitoo walitti fide achumaan itti fufee. Baay'ee anaaf waan qabu weellisummaan garuu eenyummaa uummata Oromoo ibsuu keessatti artistiin tokko ga'ee guddaa qaba. Artistii malee diinagdeen Oromoos ta'e eenyummaan Oromoo eessallee hin gosa dhugaan sitti hima. Waan hawaasa keessa jiru fedee bisheessee bareechee waltajjiitti dhiyeessa ati kana fakkaataa jira mi'eesseetu hin bashannansiisa uummata. Dabalata immoo barnoota guddaa kennaaf. Kanaaf isumaan inni itti fufee garuu artistoota Oromoof keessumaa hedduu isaaniis hin jedhan. Bantaa keessa harka 90 warra ta'anii ta'e gonkumaa artiin manas waaf hin taaneef ofumaati hin dafqitaa kilippii tokko hojjechuudhaaf olii gadi jettaa ispoonsara gaafattaa hiikkaan ispoonsaraallee namoota keenyatti baay'ee ifa miti miniingii isaa hin beekanii waa'ee madhattee waa kadhattee itti fakkaatee birii 100 faasitti kennu ajaa'iba si kolfisiisa dhugaa waaqaati. Amma jarreen gama keessa jiranii jarreenuma akkas karaa Habashootaatu fudhattee ebaluu waa tokko hojjete naan isaan dura iddirii walitti fuudhanii dunkaana guddaa tokko dhaabanii asiif achi godhanii namichaaf sirbuu dadhabeellee hin danda'u taanaallee tooftaadhaan
dhaqee istiidiyoo keessa lixee dubbatallee gaan amma beektaa dubbiin ati dubbattu iyyuu sirba ta'uu danda'a kompiitara keessatti. Kunuuti jedhee filaashiidhaan fuudhee itti kennaa isaan maabara dhaabanii hin eebbisiisna jedhanii walitti dhufanii birrii miliyoona walakkaa at least itti laatu isumaan ka'ee guddata. Aadaan akkasii keenya irratti hin baramne maaliif akka ta'e hin beeku. Kan biraa immoo uummanni keenya maal ta'e beektaa? Riiliijiniif aadaa addaan qoodanii ilaalchuu irratti hanqina guddaa qabna. Isatti nu miidhaa jira. Aadaan aadaadha. Mee sirriitti kana uummanni keenya beekuu qaba sirriitti. Aadaaf amantaa. Aadaaf amantaa. Aadaaf amantaa. Mee garaagarummaa isaa sirriitti akka uummata keenyaaf galuuf. Maal beekamaa amma maal akka ta'e beektaa? Amantaan amantaadha. Waaqa kee waaqeffatta. Waaqa nagaan na bushitee nagaan na oolchi jechuudha. Hamaarraa nu oolchi. Hamaa nutti hin qabini nurraa qabedhee hanqa dhatee boo waaqa isa nagaan isa bushee. Hanqa naaf immoo akka namaatti addunyaa irratti hamma jirtutti hankee ta'e wanni hankee ta'e sana aadaa kee kunuunsitee guddisuun immoo dirqama kana gochuu sirraa eegama. Kanaaf amantaan kan biraadha aadaan kan biraadha wal gonkumaa waliin argu. Hankanan siin jedhe sila maal beektaa hanqina hubannoo kanaa qabna kanadha bakka. Amma sirbeetaa yeroo baay'ee nama ispoonsarri takka dhaqee gaafadha. Yoo faarfattee wanu baay'ee sii goonaa naan jedhu. Xiiqisatu hin ta'in jaalala artiin keessa jira. Yoon du'e malee na keessaan bahu sadumaan siin jedha. Dhuguma waa argadhee miti artiirraa. Gonkumaa tu mana koo dhuftee ilaalte bona kunoo aduun asii gadi. Ganna keessa isaan rooba. Atuu ta'e artistiin tokko kanatti isaa amala miti. Atuu ta'e kunis naaf haa ta'u jedhees miti garuu. Atuu ta'e jechuu kooti waa argadhee miti artiirraa. Garuu hamman duutti amma ilaalu umurii koo. Riilii sokkeera garuu sagalee waaqayyoo naa kenne immoo kilooleedha. Waltajjii irrattis dhichiseen sirban rakkoo hin qabu. Namni keenya amantaa fi aadaa garaagarummaa isaa qoddatee atu ilaalee aadaa isaas cimsee amantaa isaas itti cabsee walitti bu'aatiin hin jiru bakka isaan waliin arganiin hubannoon hanqinni hubannoo jiru kanadha. Tu kana hubatanii gaariidha. Hayyee gaariidha galatoomi. Sirboota weellistoota Oromoo jedhaman keessaati akka olaanaatti eenyuun ajaa'ibsiifatta?